سيني كرا فيسبوكي سيني جرا إن شاء الله ربي سيني السلام عليكم يا أمة كينيا أكني أسكننا فقط تنجرينيا ولين وعمل كيسوكا ربين كينيا ربين فتلجو اتقال كينيا أكاديم نفانا إرقام ربي كينيا namni milkaa'u fedhe du'aa fi jireenyaan qabachuudha cimsee karaa nabii keenya sahaabota irratti ilaallachuu fakkeenya jiruu qophaas ta'e hawaasaan wal geenyaan itti deddeebine fakkii walii keenya akka rabbii keenyaan ittaanu salaama natamannaa liqaa akabi salaama. Tokkoon sini masaaba nabii keessa zulfijaadeen irraa ni sini odeessa Abdal Uzzaa jedhama jalqaba maqaansa nama isan beeynenan himee wal barsiisa karaan irra deeme ni sin agarsiisa Muzaniyyee jedhama bakki dhalootasaa isaa daa'imummaa jiruu du'e abbaansa waseela tokko qaba baay'eedha sooressa fuudhee guddifatee qabeenya ofii keessa achitti guddatee wayyaa'ee umriinsa mucaan halqumasaatu qalbii qabeessa horii wahii kennee booda waseellisaa nagaadota wajjin deema biyya keessa nagadee argatee deebisee horiisaa utuu akkas deddeemu biyya daddaa keessa dinagdee guddisee dhuunfatee kophaasa shabaaba sooressa Muzaniyyee keessa hariira uffataa kuufee boonuu keessa guddate duniyaansa umriinsaa joollumaa natamannaa liqaa akka bisalamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا كبجمو وري تيك توكي نجات أما قرنا ما كوما تما كرا فيسبوك تينا رجعنيرا كرا كيسانينا فرتامي سدي كيس تاورا باجينا في بلدنا يو كانت تونتين نمني باجير ما كيسواجر يجتور ما في ماله إيه هم نقول وري تيك توكي يروح براول أجرنا إن شاء الله ساعتين تيك توكي أمامي تفكاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء أنا إنما jam matati matat ergaa qabnaa ergaa keenya akkuma beekamu manni barnootaa yeroo kamiinuu nama kana nama sin agartanu kana hawaasa ati bakkeetti agartu nama ati ala kanatti argaa jirtu hunda tokkoffaa mana gakkenna lammaffaa mana barnootaa gakkenna yoonni akhlaaqa toles yoonni haala toles yoonni haala hammaates tokkoffaa mana keessaa gakkenna haadhatu gakkenna haadhatti aansee abbaatu gakkenna abbaanti aansee ollaa caalaa mana barnootaatu gakkenna dhaloonni hin baratin akka an ta'e kana ta'a akka namatti jiru kana ta'a dhaloonni hin baratin waan haraarra ta'e ta'a akka narratti jiru ta'a waan hin taane hin qaba maa yoo imaan hin bitaa yoo kitaaba dubbisuu ta'e yoo kitaaba dubbisuu himaan hin bituu dhaloota barsiifatanii gabbaasuuf immoo madda barbaada bakka barbaada akka barbaada yeroo barbaada nageenya barbaada kunuun isaa walitti hidhameeti nama kana gabbaasee gakkenna hawaasi isin biyya faranjiitti argaa jirtan inni isin biyya arabaatti argaa jirtan inni isin markaatoo keenya asii kunoo ganda finfinnee kanatti argaa jirtanu yoo hattuu ta'e mana gakkenne mana barnootaa akka kenne yoo gaarii ta'es mana gakkenne mana barnootaa gakkenne waa qabeenyi ilmaan hin barsiiftu ilmaan warra waa qabu hashiishii keessa jirti abbaa rabbiin rahmata godheef malee ilmaan warra waa qabu waanuma takkaata kitti dhaga'amee hin beekamne addunyaan kun ni qabdi jedhamee yaadamne ofitti hojjetaa jira ilmaan warra waa qabu qabaachuunis balaa dhabuunis balaa kanaa jecha hoo jennaan wanni gaariin maalinni dhaloota madda jalqabaa kana madda awwalaa kana barnootaan ol guddisuun barnootaan dagaagfachuun barnootaan ol kaasuun haala naamusa namummaatiin naamusa jireenyaatiin naamusa gaariidhaan ol kaasuun dhaloota amma jiruuti. Gaaffii inboksii gara gaaffii 100 foyi warri na gaafatanii gaaffii 2 jira gaaffiin tokko kitaaba abdii qopheerraati maaliif haftee isa jedhu ani waamamnes hin dhageenyes quban qabus wata kan dhageenye akkanatti naa hubadhaa waamamee namni ana caalaa haqqii godhatu hin jiru waamamee namni ana caalaa birmachuu namni ana caalaas immoo beeku yoo jiraate yookaan ijoollee ilmaan inni irraa dhalatantu narra beeka yookaan haadha manaa isaaniitu narra beeka eega ijoolleen warri diiyaasporaa ijoolleen warri hangafti afran qalloo kaanis immoo warri caffee gadaa durii gandarraa deeme namni isa quba qabu anatti aansee immoo qamarii Yusuf anatti aansee kan quba qabu jechuudha gargaaruudhaanis waan adda addaatiinis jechuudha kan quba qabu isaa kan abdii qophee yoo ana malee hojjetame akka waan hirratu fayyinatti fakkaata iyyuu hin hirrataaf osoo hin taane natti isin himamne
hin dhageenyillee waa takka illee quban qabu eenyu akka qopheesse illee hin beeku akkanatti naa hubbadhaa warri inboksii baay'ee sana natti barreessisan lammaffaa aanolee maal atis naan jetteemi maali tokkoffaa baatee miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti hawaasaa bira dhaabbachuudhaan tokkoffaa baate baasii kee bira bareedeen itti argalfatu hin jiru. Ilaa gadi garagachi kanatti ilaa kanatti gadi garagachi ati daqiiqa kan jalaa fudhee ilaa kunoo shokkana laxaa koo akkanatti beeka warra baddannoo. Aanolee tokkoffaa baate sana badhaasanoo hiriin aan jedhe Jamaal badhaasanoo hirii jedhe badhaasa sana oonime waa balleessa badhaasa sana badhaasa miidiyaa irratti as ba'e sana sila hawaasuma bal'aa kanaaf hin kenna badhaasa isaa maaliif jennaan isaaniin hin tokkoffaa ba'e jennaan isaanumaaf hin kenna badhaasa kan koo bakka bu'anii naaf fudhatanu aanas waaqa godhataa yoo hin jedhe of hin biraa dhaba kanaaf lammaffaa immoo badhaasa sana kan godhe mucaa tokkotu iyyuu jira kan waggaa bara 1989 akka lakkoofsa biyya kanaatti na biraa ajjeefame eebbisaa addunyaa kan jedhamu walakkaasaa ayyoo harmee eebbisaa addunyaatiif hin kenne erga naan erga yeroo na bira dhufee badhaasni sun amalee yeroo ni dhufe dhufuun dhabu dhufes naan erga inshaallah rabbi jedhe lammaffaa immoo tokkos yeroo dhuma sana kan nu bira turte kan ibidda dallaa keessa turte tokko jirti barsiiftuudha maaramee harqaaqsaa jedhamti ijoollee jara kan iddoo jalatti babbadanii dhumanii hunda beeku hunda wallaalu gariis quban qabaa gariin yooni peejii jarratti deebise si'iiree raayyaaree jedhanii tuma shakkoo akkuma kanaan waan jedhee of amansiisuun qabu maaramee harqaaqsaa sana walakkaa ilmaan isii akkasinitti jiran waan hin beekneef jecha irraa duute yeroodhaan akkasinitti duute hin beeku isii sanaaf akka inni gumaachamu godhaa dhiifama naa godhaa kanaan guma kana amma kan bilaal keenyatti deebi'anna amma dhaloota egeree baasuudhaaf manni barnootaa bilaal qophii guddaa isa qabatee as ba'e qophiin guddaan inni qabatee as ba'e keessaa gabaabaadhumatti miliyoona 34 bitate birrii miliyoona meeqa galche Beri kuma afur miliyan afur galchee jira. Miliyan sadii galchee jira. 34 irra. 31 irra tafe. Sakan gurbaa tokko dhufe. Gurbaa tokko tuyyuu gaaf tokko akka jedhe. Raayyaa birrii lama qabaa. 98 itti naa guutii jimmattan galaafanii jedhe. Birrii lama qabaa. 98 qofan na hiddate. Biyyatti galuufanii akkasuma rooyyaa 98 lamatti naa guutaa jechuudha. Qalamaa sun 98 itti naa guutaa jechuudha rooyyaa. Maali? Seeruma addunyaatu kana quraana keessatti addunyaa. نمشي دفيتي ولي أنا عجت واحدة فقالة أنتو جرامري أيتا كان قبا إني مو سقلتمي سقل قبا تكيت مسنو تناغوتي يجو جرا سقلتمي صدق أبو سقلتمي صدق أبو لما تناغوتا يجو را فالو مسني خلا ما قبو سقلتمي أمبري لما قبا إيه أما قالا مليون صديق فلاني مليون صدمي توكو أما كلاسي ديك دمي لما قبا ما نكون بلاس تولا نما kuma sadi barattoota kuma lamaa fi 250 qaba yatiima nama waa tokko gargaaru hin qabne nama rakkata barnoota iskoolii kana keessatti warri baratanu nama 250 namni 250 guyyaa tokkotti herraga isaa yoo fudhatte jette koostii nama gaafata baasii nama gaafata guyyuma tokkotti nama 250 kanaaf amma warri na dhageessan diyaaspoora birriin tokko sirraa waan hidhisu nuuf wayi godha qarshiin kumni tokko sirraa waan hidhisu nuuf wayi godha as keessatti irra caalaan ijoollee naannoo baaleeti wanti naannoo himuuf immoo dorgommii keessa seenaadhaaf malee waa biraatiif miti. Ijoollee naannoo baaleetii irra caalaanii namni dhibbi tokko waadaanaa seenee jira madrasaa bilaal kanaaf. Waadaa seensisuu kana yeroo jedhu yeroo harkaa fuudhe malee ni maaliif jennaan kana gaaroo tokko akkanatti lafatti hafe inshallah rabbi jedhe inni sinima tumurama biizinillaahi. Waadaa seenee namni nama harkaa tafa waadaa guuttatuu hin dandeenye hin seenin jechuun dhammadha keessatti. Amma wanni barbaadaa jirru dhaloota egeree kana yoo nuti hadha qopheessine malee namni nuu qopheessu hin jiru. Yoo nuti hadha gabbaafanne malee namni gannu baasu hin jiru. Dhaloota egeree kana yoo nuti hadha yaadneef malee namni nuu yaadu hin jiru. Abadan. Waa tokko illee eeggatin. Duris akkanumatti aggeenya. Duris akkanumatti deemaa dhufte. Asirratti Jamaal inshallah mee seenaan madrasaa kana akkanumatti biratti kana fakkaata. Madrasaa inni mana barnootaa jechuudha iskuula jechuudha. Waa biraa tokko madrasaa yeroo jedhamu namni. Madrasaan geenye beeki Oromoon gubaaf maqtu keetu. Nama deegeefi. Nama deemee waa hubataa jira. Akkan. Oguu deeydees. Akkan. Oguu deeguu jechuudha. Eenyutu akkasii wajjin jiru hubataa. Yeroo deegde kan sitti birmatees kan siif birmatees ni beeyta. Kan sirraa birmatees ni beeyta. Kan sirraa qabees kan sitti qabees ni beeyta. Cufaddaan beeyta. Akkan. Suniif wanni amma uummata keenya keessa jiru. Wanni uummata keenya akka gaariitti keessa waraanneetti himuu barbaada. Addunyaa kanarratti namni ilmaan waan hojjetu kana sadarkaa duraatti ilmaan ittiin barsiisuudhaaf qopheeffata. Akkan. Ammumaan tana baadiyyaarraa lakkuma hara magaalaa dhuftuun magaalaarraa lakkuma hara magaalaa guddoo deemaa dhuftuun namni waa'ee barnootaa irratti horii guddaa baasee ilmaan barsiifata. Akkan. Magaalaa teenya tana keessa bakka mana jiru tana keessa nama ji'atti nama waggaadhatti ilmaan isaa birrii 300 nama tokkoof. Ijoollee 10 yoo qabaate miliyoona 3 kafalee barsiifatu jira.
nama akkasii barsiifatu jira. Wayyoo laki. Irratti irraa gadiin nama ji'aan birrii 2,200 waggaadhaatti birrii 24,000. Anu koo miliyoonii si jedhamu kana maqaa namaa malee hin beeknu bara. Kafalee barsiifatu. Amma madrasaan miliyoonii nu biratti obbo miliyoonii wal geefaa. Madrasaan arraan tanarraa dubbataa jiru osoo hawaasni keenya gahee madrasaan qabu beeke. Gahee manni barnootaa iskuulii. Gahee manni barnootaa qabu osoo beeke. Sila namni kumni tokko achi barate. Namni kumni sun birrii 2,200 kafalee yoo barate waggaa tokkotti idaa qaawuu deeyinii mana barnootaa ofirraa cufuu dandeenye. Maaliif lakkuma magaalaa guddoo irraa fagaachaa deemuun barnoonni waan bilaashi. Waan namni bilaashitti baratu. Waan hedduu bootaas hin kennineef. Ammoo bakki nu hubatin hawaasa keenya keessatti dhaloota dhufuus haa ta'u, amma jiruus haa ta'u, jijjiirama biyya takkaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu irratti sadarkaa tokkoffaa kan jiru mana barnootaati. Madrasaadha. Maaliif jennaan ijoolleen amma gagguu abbaarra, manarra, haadharra bakki isin yeroo dheeraatti fixxu mana barnootaati. Mana barnootaa kana keessatti amalli ijoollee wajjin ooltu, amalli barsiisaa wajjin ooltu, amalli iddoo ooltu. Iddoon ooltu sun bareedduu ta'uun kophaasiittuu dhiibbaa sammuurra fidaa deemu. Magariisa bareedaa bakka bareedduu ta'uun sammuu ijoollee tana keessatti waan jaaraa deemu qaba. Kanaaf nu amma برا أفان ربات جو مخمخ نتيجة جه هذا جود بدل الأم هي المدرسة الأولى جان ونتكلم مدرسة أولي نفني تشوفي هاتي مدرسة دراسية جلكباتي كمبيوتر كي تسيدا أكني شون مدرسة أولي تهما نفني ما لما هادو ما في علم هادو ما مدرسة جدو جبتي بري جولين يو هم ما تسي يو كاني هذا براي يو كاني مدرسة راي أما يروني مو مالس فكات إرجع هذا على يروم ما كان كيسا هاتي المو فيتنا ما توكسين هم توكو توكسين فوكيف توكسين وانين تاني جتو سين برباد بيتاتي يروم ما كان كيسا مدرساني أمانة ما دا يقول جستي كوباتي جستي كيسا قال فتشورا فوجو مدرسة سنو أمانة ما دا كناف أما جل كبروني نوتي كنا راسه من مالي بيتا مدرسة ما كانتو مدرسة نوتي كوبي فتين نوتي كوبي فتين كيسا تيور كتكاتي وانو كمتون كبر مدرسة أبانين تول فتين أبان كاريكولمي سنرتي كاريكولمي تيما يوسا كتاي سيقلتي كنا باسو جدي هردوفي وچون قفتي هاد أمال تيكابا يو أفي كينيان أباني أما سبب مدرسة بلال لا تكري كاي سبب أوفي مدرسة بلال تندبر الدنيا تنرتبر عالم نمني مسكينو ما بيجر رئيس خرق في بيجر رئيس صدركات كوفات ونيسان ترى كتاجر المان كين يسا برسيفنا أكمل برسيفنا إنيو نبرسيسا ما نبرسيسني خنا كتاجر نما أسرع بدني أسرع مالي قدان نديمني أوروبا أمريكا بيادادا جنة تبكاتي بيجسن رابقتني ما أفريقيا بيادادا المان يجي نمني دكتاجر خناف حواس بيجرو سومالين فانا كبدو أنكانين كوبا كبيجور Somaliin fan ammi agartee rabbii hojii walitti hidha keenya sitti majira humnatti hin qabu baay'ee garuu akka Somaaliitti biyya alaa keessa warra biyya alaatti godhana keessa jechuudha. Somaaliin ilmaan isaanii waan haala Ameerikaan hin qabdu san booyyee nyaachuu fi waan haasa'amuun taane hundaa fi waan haasa'amuu ta'uu fi waan sana hunda ta'urra jedhanii waan arguun taane waan haasa'uus hin taane waan barachuunis hin taane waan namatti himuunis hin taane waan gabaasaafis hin taane waan akka hundaafuu hin taane irra jedhanii dheeysanii inni kaan kunoo biyyootii Arabaa keessa inni kaan hin diigeeffate Keeniyaa Jibuutii akkan achi qaban wallaahi akka kanaaf hawaasa keenya wanni isin hin jennu arra boohinsa arraan tanaa kana wanni nu boochise dhiirti jabaattu malee gaalliin alba'u jetti gaala uuma jabduutu albaasa malee bilaashitti gaalliin alba'u beeka arra madrasaa nuti arra dhaabbannee isinitti iyyaa jirru madrasaa sheeni keenya sheeni sheekotaa sheek Adam Tuulaa Rabbi rahmata haa godhu irra dhaabbatee nu dirmadhaa osoo juu duniyaa irraa deeme madrasaa shee Ahmad Watar birrii hanga qabu kiishaa baasee narraa eegalaa kun birrii 2,000 kafalee jee kafalee nu dirmadhaa nu gargaara deeyinii tana nurraa galcha jee isaa waywaataa jiran shee Jamaal شيء موسى سؤالا شيء كتير نتكلم شيء عثمان شيء كتير هندنو إياجرا ما نوتيس أن شفتي دا غلاناتي إيا ساني سنرتي وادب الجنة إيا ساني سنبود إيا فلين نجرو خناف وين هواس خين ينجن يا هواس خين هواس أرجع هواس قالي هواس غاري هدومينا سربين نوخن باجينا سربين نوخن أرانتنا دينين مدرسة خنا رجل تسون برين كاشي صدمي تكاجنوني ماكو مافهوم مكان خنا نيامنو برين مليون صدمي تكتشانسو يو نما تكتي الفاتيس نما صدمي تك أباك أبينيا صدمي تكتي وان نما دعيني نما جهاتميت وان نما دعيني نما كم تكو يو هيرن قد كاشات هو نما كم تكو يو هيرن ميهو مال فكاتا يو قبوه نما كم لا ماكم صديق قديبي بري تكو قديبي عادي خناف هواسخين تنايون تناوي واجون ولمان تنيوي واجون هيوني خينيوي واجون مكا خينيا متي دبيتنا ببلسوهم بربان أرانتنا نمني ربي سدن ديسيس أكاونتي ليه خنرت أكاونتي
baankii gamtaa wama dandeessa laa amma blookeetii mee qabituu dandeessa mana kee boriitiif mira qabrii kee keessa lama fakkeenyaa fi namni tokko namni hundinuyyuu addunyaanii kaleessaa dhaamiti adhi moo borii miti namni kun akkuma kana jedhaatii kunoo anuutuma sinna agartan kunoo harrii duwwaa ta'ee kunoo waa rabbii galchee fixaan jira kunoo ilkaan galchee gurraacha galchee waan argee galchee fite waa xiqqoon harkatti hafe ammaan hundinuyyuu sigatuma sinna laaltanu jechuudha wanni isin hin jedhu laa bareedinni hin godaana dhaggeeffadhu walli hundi hin godaana beeka hin godaana bara horiinis akkasuma hin deema bara kanaaf bittaan blookeetii kan keetii tokko rabbiin guddaan bittaati qabrii keessatti ittiin gaafii rabbii jala najaabatu rabbii sifa godhuun jedha. Warri koomentiidha akkaawwantii as jala nu barreessa akkaawwantii kana nu barreessa jedhaa jirtan baankii torbaa jira asirra tokko dura gamtaa oromiyaa 10 48 40 0 takka 40 takka 448 hin barreessina kan deebi'a 10 48 40 duwwaa takka 40 takka 448 itti aansee akkaawwantii baankii zamzam 00 marraa 2 23 27 87 10 3 duwwaa takka ammas irran deebi'a duwwaa 23 27 87 10 sadi duwwaa takka waa barreessaan ni argaan jiru ni barreessa namu adda addaan barreessa namu adda addaan barreessa achirraa huni jira gubbaarraas ni jira komentii jalatti barreessaa jiran jiranii shoo galatooma ulfaadhaa warri komentii jalatti namni yeroo yaade akkanadha gumaata keetii beekan akkasumatti ayya Ziyaad Ibn Ahmad kan jedhu barreesse. akkasumatti ziyaad minisootaati eewwa maashaallah maashaallah aya maashaallah galatooma ulfaadha yaad keenya laala kaboot baankii hijiraa 10 duwwaa 2 45 65 5 duwwaa marraa 3 takka irran deebi'a takka 0 marraa 2 maal akkaawwantii hijira asumarraa koppii godhanii asirra maxxansuun isin danda'ama yoo kana goote dura qabdees immoo ilaa yoo kana goote dura qabdees footoo kaafatan hin argamaa laata yaa rabbi mul'isi gooftaa ko achumarraa koppii godhanii maxxansaa jiran koppii godhanii maxxansaa jiran Peeji Ustaaz Raayyaa. eewwaa peejii kiyyarra jira peejii amma isin irraa na hordofaa jirtan kanarra ni jira adeera kiyya ayya achirraa fudhattanii amma wanni isin hin jennu akkaawwantiilee ilaa ofirratti hin baay'asiniiti abbaan qarshii Wama dandeessu. qarshii takka abbaan 2 dandeessu abbaan 10 dandeessu Akkan. abbaan 100 dandeessu Akkan. abbaan 1000 dandeessu ilaa nuyi Abbaan- bolookeetii tokko bitaa beeta doolaarri tokko Akka gaariitti. nuyi fi bolookeetii meeqa bita seeti gara bolookeetii 5 bita akkana miti doolaarri takka si waan gootu shaayiidhaan nuyidha nuuf immoo wahii gooti madrasaa kanaaf wayii gooti wahii gooti Madrasaa nuyi wahii kanaaf gooti kanaaf nuyi boronsiin jedhu ka siif galaa mire bar egeree keenyatu iyyuu nu keessatti ilaalama bar ilmoon borii harana keessatti ilaalachuu dandeessa waan hadhadha hojjetee fi yoo ati hadhan hojjetin boru hojiin kun lafaa olitti ka'a xiqqishu ba'aa kanarraa halaaffifnu wanni isin hin jennu immoo yeroo onlaayinii dhufnee waa kadhan wahuma jabaateetu nu gabbaasa malee akka gaalliin alba'u jaan san kadhaan yeruma takka illee kadhaan kadhumaa beek kadhaan 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 kadhuma kennachuun beenu simmoo nun seenaa fuula kanarratti mallattoo nama fide ammas afaan oromootti kijaan laa namni dhibbi tokko waadanaa seenee jira irra caalaan ijoollee naannoo baaleeti maasha allah namni dhibbi tokko nama dhibba tokko hin qabu Jimma nama 5 qaba. Eh? Jimma salphumatti eeggattuu gabaafnu nama 5 qaba. nama nama shanii dhibbaa fi shan hin geenye maala nama jimmaa shan qofan qaba boyaa hira ammas ni dabalama ammas sagalee biran gahin Kananuma baas. sagalee Ah, biran yaa, yaa. Kananumatu amma nama dhibba tokko ni qabu dhibba tokko keessa Dhibbaaf harargee shanii qaba. dhibbaaf shanii Shanan kun harargee dhibba baalee fi jimmaan hin qabu kanaaf ana warra waadaa naa seene liistii godhadheetiin qaba wannin hanga kana naa kennanii hanga ni ajajachuu danda'u beekiga hanga kana qofaa ajajattaa illee naan jechuu keessanii mala hanga kana qofaa miti kan inni ijaan argu kan inni mataa keessa na dhufeetuma barreesse jechuu kiyyaaf hin jedhe hanga kiisa kaa'ee fudhachuu danda'u jechuu kootiif hin Suniif jedhe namni dhibbi tokkoo fi shanii waan naa godhu ni qaba torbaan kana Aya. torbaan kana Aya. torbaan madrasaa bilaal Aya. jennee Aya. yaamicha sheekh Amuu Watar Aya. yaamicha sheekh Adam Tuulaa yaamicha sheekh Musaa Su'aalaa Ayye. yaamicha sheekh Jamaal yaamicha sheekh Usmaan Akkan. yaamicha ulamaa'ota keenya gurguddaa sanii awwaannee waan dandeenye nutis miidiyaa keenya irrattis nama gargaarsa godhe hundaa'u maxxansaa deemna akkaawwantiilee kana irratti waan dandeessanii nu gargaara insha Allah waan kana torbaan kana booda nuti isinitti hin dubbatin waa'ee mana barnootaa kana sheemusaa su'aalaa dhaamiti kan isaan jalqaban waa'ee mana barnootaa gargaaruu kana birrii tana ammas arran tana madrasaa kanaaf waan madrasaan itti bitame qofa irraa kafaluu barbaanna malee qarshii takka biree dabarsuus hin barbaannu. Hoggaa inni achi ga'e yoo feene akkaawunti biloo goonaa ni cufna ni dhaabna. Hagasumatti haga deeyinii tana firraa kafallutti. Bargaa deeyinii jechuun. Deeyinii isin irraa kafalu. Namni wanni namaarra jirtu. Mataan isaa ol qabatee dubbachuu hin danda'u. Nama laaluu hin danda'u. Deebisaa sirrii namaa kennuu hin danda'u. Waan nama gaafatullee akka jettu Oromoon gumahma afaan waa kajeeluun qaceeluu jedhan. Gaafa waa kajeeltu dubbiillee sirrii namaan dhuftu beeyta. Ammas amalarraa jaa waa dhabni nama wajji wal nama dhabsiisa. Rabbi wajji wal nama dhabsiisa. Wanni inni nama raffitu beellama si goosisee beellama si diisise.
si dhugaan dubbadheettee si kijibsiisa. Waa meeqa namarraa fidaa beeku. Hogguu namni si gaafate takkaa silkee cufatta takkaa ni badda takkaa immoo waan biraa himta takkaa boru jettee boruu san dadhabdee dabarsita waan rakkoon inni nama fidu keessa beellama hin taane nama qabsiisu beellama nama diisisu nama kijibsiisu mataa ol qabachuusu dhoorku rabbi mataa keessa ol isinaa qabachiisu nama hundaani beeyna jiruun duniyaa tun kaleessa haasawaa ture raayyaa fa'aa wajjin bakka cufaan mana kana keessa namuu akka qabuusan namuu mana kana keessa akkan qabu abbaa manaatiif haadha manaa wal arrabsee beektaa inni bal'aa jennaaniin isin xiqqoolee ijatanaatu ni dhaansiya. Ijatu xiqqoo kalaamtuudha. Innis tasaan agarre. Inni immoo abbaan ifin harku dhagaan ifin darbu. Inni immoo biccuu akka sakkeeffachuu wayiiti. Miila akkana jenniin jennaan. Garuu gala yoo jaalalli jiraate. Isin daarektiitti dubbachuu sodaatteeti. Hoggaa inni bal'aa jeen mana kana keessaa namuu akka kan qabu jettee. Dhiisaa abbaa mana koo manni kun akkuma tokkotti jijjiira. Badaa okkoluu koo ija kan koo badaa naasainaa jettee jedhani. Ammoo yoo jaalalli jiraate okkoluu dhoska ragaansii dhiyeessa. Nama tokkotu yoo nama wayii jaallatanii rabbi rahmataa godhuuf jedhuun dinoo akhiraa jedhani. Nama wayii jaallatanii egaa uumamaa miti. Uumamaa amma qaallittiin isaanii jaallatanii dubartiin isaan jaallatan kun xiqqishoo miila harkisu. Miila kana harkisu yeroo deeman akka harkisu jennu hin bareedu kanatti miila harkisan yoo jennu miila xiqqoo si miila harkisu yii innani sheeki dhammoo isaan jaallatan kun sheeki qaalittiin isin jaallatanii kanaa softan kun miila harkisu asii bajennaan eenyuman akkana jedhe maal jennaan deemsuma leencaatu akkana mala leencumatu أكن نريد كليلة عن كل عيب بينما أن عين السخط تبدي المساوئ لا إدوس كيف ديم سوما لينجاتو yeroo deemu miila harkisa malee eenyuman diggittiidhaan miila harkisan jedhe diggittiidha maqaan isaanii jaallatamanii diggittiidhaan eenyuman miila harkisan jedhe bar leencuma kanatu yeroo deemu miila kana harkisa jedhe miila kana yeroo deemu bareeduu keessa boona keessa iyyii miila harkise malee deemsa leencaatti akkasii dhaqaa leencaa laalaa jedhan maal ta'an beesaa qaalichi inni isaan miila harkisaa jiranu in dhokate jedha jaalalaan dhokate yoo jaallatte kan yoo immoo hin jaallatinoo jennaan isaanii kalaamsuu jaartii erganii isaan kunis okkoluu jaartii ergu jaalala jidduu hin jirre bara akkana. Ammoo wanni beekuu qabdan addunyaa tanarratti gammachuun guutuun hin jirtu. Gammachuun guutuun hin jirtu sagalee kennu qabii misii kan. Gammachuun guutuun hin jirtu. Hin jirtu akkan. Bareedumminni guutuun hin jiru. Akkan. Namni guutuun hin jiru. Akkan. Nama kana hunda rabbiin mallattuma addunyaatiif irrisee uume. Laal bareeda kalararraa irrisee. Akkan. Dhaabbatarraa irrisee. Akkan. Achi irrisee. Akkan. As irrisee. Akkan. Yoo asillee gamanaan illee guutuu ta'e amalarraa irrisee achiin irraa irrisee mallattoo duniyaati kun. Ayyee fakkeenyaaf. Duniyaan guutuun qabdu. Fakkeenyaaf. Fakkeenya illee yoo himne mo'atu bada. Kanaaf wanni isin hin jennu nutu mana alaanis akka waan qaqqaba anamu waa. Laal maaliif jedhe seete kana gaaf tokko namni wayii jaarsummaa nu waammate. Jaarsummaa nu waammatanii dubbiin qabeenyatu bakka tokkoon nama gaasee taati. Namni kun durii qabeete tureera anis hin fuune natti fakkaadha bubbuleera. Amma jaarsummaa kana keessaa ani jaarsummaadhaaf hin ta'u uumamatti jaarsummaa warraaf abbaa manaatiin ta'u waa biraa araarsuu kan qoomala malee kan warraaf abbaa manaa yoo warri abbaa manaatiin waa jette akka moo abbaa manaatiin warri akkanatti waa jette balaan rabbi natti bu'a maal maaluma jettee kan jette rabbi yoo inni immoo isiidhaan waa jedhe yaa rabbi gooftaa koo achi booddee wajjin jiraatan moo kam ta'a gaa jedhee lapheen abaachisa kanaaf maaltu sin cinqee maaluma sin gubee kanaan jedheen waa biraatti hima amma isaanii kuni qaalittiin nu himatan saba biraati amaariñaadhaan haasawaa amaariñicha gaafa asin beeku nan kaabadeera ilaa yeroo biyya alaa deemu warqii naa bitee dhufa yeroo maaloo deemu kana naa bitee dhufa utuu warqii walitti qabu warqii kiiloo 5 lafaa qabaa itti yoo nebboo takkaa oduutti hin dhageenye nama kana hunda qabeenya guddaa qabaachuu jedha nan beeka ani hin barbaadu jette kanuma wajjin dubartii tokko jiru jette kumaashee jenna mana kan kootii minaan biddeen naa tolchuu jette gammachuu isiin qabdu gammachuu kumaashee hin qabdu an takkaa takkitti gammachuu kana argeen beeku maaliif beeka abbaan manaas mana ofiisaa hojjeta isiin biddeena koo tolchisee naannoo jimmaatti xawunnoo jedhama mana namaatii biddeena tolchanii biddeena fudhatanii galuun xawunnaatee ta'aabdee dafqa isii fiddee ilmoo nyaachifte xawunnoo jedhama wantichi xawunnoo jechuun guyyaatti biddeenaan hojjettee isaati waan hadha ilmaan kee nyaatu waan as nyaatu sii kennanii jennaan waan hojjetteen fudhattee galta amma dubartittiin isiin hojjechiifataa jirtu maaliin hafte beektaa qaalittii isaan biddeena isiidhaa tolchaa jiran isiitti naafte maal gammachuu qabdi isiin gammachuu isii sana naa dabarsitee qabeenya kan koo barbaadde afrattu ani hin barbaadu gammachuu sana hin barbaada dhaggeeffadhu nurkaa badeekaa maaliif jennaan isaan biddeena tolchanu abbaa manaatii hojirraa haa qabu isaan biddeena tolchanu ilmoo hojirraa haa qabu rakkina isaanii argaa hin jiran hin beekanu isaan hojjetataa jiran miti maaluma takkana si gammachiisaa jedheen gaafadhee jette maal kunoo si biran hojjedhaa yeroo si bira hojjedhee jedhee atu harka duwwaan hangachine ijoollee kan kootti waa fudhadheetu mangalaa jira waan kanaa jira gammachiisu maaliin qabaa shuf isiin kun immoo warqii kiiloo 5 lafa kaatte takka harafteen bulle
ما تاتي جنان أبا من يجاكو تكونيسي وركي ساس نام بيتين واتو كونان غودين ركنيتو أبا من أتي ورولي فتانو ما شاء الله شوف بالله عليكم من إيسي واقع جتني فوق إيد قدارة جتنو لا فوق قدارة جتنو قدومات يسني سبودان إيه قدومات يسني إليمو أفاني وانا بوجوفي يا أفاني وانا بوجوفي إليم مدرسة خينيا بكر سكنو سني رامفتنا جا ورمو نقوم مقتول جارسي سديجان إيش جارسي سدي جارس كيرنسا جارس لينجا جارس ورابيسا أفهم براتي مو تولي جارس خاصة جارس باسا جارس داسا إيش سدينو هيك سايون سني مه جارس خاصة جارس لين جمال جارس خاصة تون جت بودا خناي خيسا آية جارس خاصة تون خيون منو أتهمت نوم واتخن يفدبتو الله أكبر حق نساء واقع نقطة ترى خاص مرو جسن دور بيخي لا إله إلا الله من منيات يبدو تيجي سري وانيا تدو تيجي تولي جارس باسا تون مو جارس من قدوم من بين وقانا من لما ولو رفيت تهمت خدرو رفيت تهمت أنا كنا نقولي جي ما تامي وجنبو أنا كايني أنا مزالم أكمل تكنا سيقول جال وقا خون كتير خان أنا ماني خانينيس خون مزالم أكمل تكنا نما قول جال لا دبين قبل كذا جنب لي تاتي إيه كنا جارس داسا تون مو جارس عاي خش عاي قتاي دبين ما غرغريكو isi fayyisu malee irraan akkana kun akka dubbii namaa takka fayyisanii irraa galan akkana kun irraa galan jaarsa akkas jaarsa sadaallalladha raayyaa abbaa macaa jaarsummaatti dhuftanii dararinaa isiniin jecha wanni isiniin jennu dhugumatti haqiiqatti nama ta'uuf qaba dubbiin nama yaatuuf qaba ilkumaan nu addaataaf kofalla malee dubbiin irraan tana sheekkan keenya as bahanii madarasaa kana itti jiran deemaa nurra jira nurraa galchaa jedhanii boohan tun wallaahi tasilaa ibimmaan namarraan wallaahi dhuga kanaaf wanni isiniin jennu yoo isin nurraa kaffaluu baattan wallagguma rakkoo kanaa keessa jiru bira dhayneeti jimmuma dhayneeti iluu dhayneeti kadhannee kaffalla malee akka ittiin nurraa buutuun qabdu quba qabadhu atis mataatti fe'adhu ammas beeka ilaal atis mataatti fe'adhu uduriin takka takka ta'e mata harargeen barana jimaanis irraan gurguramne harka jirtutti jechuun haanuma jiraattu malee wallaahi akka jirtutti ammoo jimmuma sana rabbi irraa kaasuudhaafu yoo garaan boohan laala qorichas jira qorichas jira bar wama zulmii ta'e wama roorroo ta'e wama hamtuu ta'e cufayyuu namni sadaqaatti baqataa bar adeera kiyya eega sadaqaan bala deebisti sadaqaan balaa deebifti jimaa isaa maaltu irraa gurguruu dhorkee hayyee magaalaa maaltu irraa cufee hayyee waan inni qabu sana maaltu gatiitti baasuufi dhorkee yoo jedhami balaa kana sadaqaatti baqatti amma harargeedhuma keessa tuukaane aniifati tuukaane madrasaa bilaalii miti kan bilaal laman ijaarru itti yaadda hawaasa hin qabnu nu hawaasa qalbii keessa jiru hin qabnu hawaasa qalbii keessaa nu qabu hin qabnu jaarree beeyna hawaasa qalbii keessaa nu qabu qabnaa miti hawaasa qalbii keessaa isa qabnu qabnaa miti akka kanattis qubanuu qabaadha ammoo wanni nuti jennu utuu bakka sanaan nu gahin utuu bakka gartanii akkana nu gootanii hin ta'ini akkaawuntii amma jenne irratti yaa kan riyaala 1,000 of hirkaa qabdu riyaala 200 tuukaan 100 ilaa 2,000 kan kee 1,800 dhiifadhu qarshi takkaa'u takkuma kana waan hun godhaa bari nama irra bu'ee jedhe wallaahi wabillahi akkan yeroo wal irra bu'e kanuma waan hun godhaa dubbiin ilmaan guddifannaa egeree kana adaraa rabbii wal irratti akkan dhiif dubbiin ilmaan guddifannaa egeree jaarraa 21ffaan nu keessa jirtu kana jaarraa fatanaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jaarraa cinqii jaarraa fatanaa jaarraa hamtuu jaarraa wani dubbachuu hin taane qoftiin keessatti argamaa jiru akkanumaa wajjin yeroo rabbiin dallanee qorophisa samaayiidhaa gad roobsu keessa jira yeroo ammaa kana keessa qorophisi samaayiidhaa gad roobee waan inni kaleessa Suudiidhaa fi biyyootii Arabaa godhaa jirtan Ordonii bakka adda addaa godhaa jiru argaa jirtan rabbiinuma sana balaan rabbii sana rabbiin nurraa haa qabu akka rabbiin balaa kanarree nurraa qabu inshallah kana qofa miti ati qarshii takka gaafadhu anammoo niin gaafadhu obboleeyyan kiyya naggaadee ilaa danuu miti bar amma bolokeetii tokko qorqorroo meeqan of qabuu danda'a haa jedhu qorqorroo nagaana qorqorroo naqee biraa fudhadhaan sun amma suni miti anamma namni gaafadhu ati birrii takka gaafadhu ani oromoon akka jettu gurra kana yoo muran qaawaa hafaa jaan kan hin jaani gurra yoo muran qaawaatu hafaa jaan anarra wanni hin barbaadu namuma magaalaa harar keessa dhalatee harari guddatee yookaan bakki biraa dhalatee dhufee hararuma san keessatti rabbiin kan natti ergu ammas hanganan kenne jee miskiinummaan magaalaa harar dhufee rabbiin riskichi kenneef yoo fedhe finfinnee haa jiraatu yoo fedhe adaamaa haa jiraatu yoo fedhe awurooppaa haa jiraatu yoo fedhe amerikaa haa jiraatu yoo fedhe biyya arabaa yoo fedhe dubaay haa jiraatu wanni isiniin jiru gurra kana yoo muran qaawaa hafaa jaan nama 31 nama birrii miliyoona takka takka nurraa kafalu zakaarraa maallaqa isaatii miti zakaa rabbiin isa bira kaayirraa gaafa jabaatti beeke if durattis zakaa amataallee if durattis kennanii rakkoo nama baasuu ni jirti zakuma amata yeroo nu geesseem yeroo zakaa baasuu duratti abbaan 100 takka danda'u abbaan 500 danda'u abalu isin beeyna wani rabbiin isin kenne keessaa'u magaalaa harartana waan ajaa'ibaatiin magaalaa harar kana harargee keessa namni wayii qabaa ogaa jaan namni waa qabu sun eessa jira beeku magaalaa harar jira wallaahi al'adiim anaa beeka magaalaa harar jira namni magaalaa harar jiru sun ammoo kiitan argate du'aayii masgida arattanyaatiin argate ka 50
مبارك مسمى خجي تو خوش انتم كن نجرا دعاء اسكي ستين دقتنا مبارك مسمى مبارك مصري مو بقى يفو مصري مبارك مصري بقى جولي مصري تيا نمبك دول مصري تا وان بقى تدرا بي مبارك مسمى نمبك اكاسين غلي تولي مبارك وان بقى تدرا بي مبارك يو وري بيا جلقبو بعد انا بريكم شنتمين جل تنجر ملي يبا فوري بشنتمي افورو ani bari nar gumeya tilari me jewo kabate me ati yengal tini ilari me jolle wada senteni jifti ilame ka jetun peji ki jela galati jolle wada senti wari wada sentan bilbila ke sana katti argachu dande sanu bilbila na katti argachu dande sana account ni argatani ma shanta nan galcha amalal wani jennu mubarak musamma inka mubarak nimbe nagadi magala harar riski bakira bari ka mubarak musamma na maraka bateti miti qaika ana anambe ka bakatuda obisiti fu gandana matigal tiba mal kabdi me rabbi niti wanu maqabdu rajeteti tokkofa naannoo raayis maqaafuuti beekan wallahi miliyoona 50 ka khanna ala maalif jenna nabi sallallahu alaihi wasallam kiji sabaqa dirhamun alf dirham qarshin takka kuma caaltiji wani sin caaltun abba khanne fi humna nama khanne ra akkan gaafa namni miliyoona hedduu qabu miliyoona sanir ra khanne gaafa qarshi lama qabu qarshi takka ra khanne qarshi takkiti santu caala ji abba miliyoona san rabbi irratti wallahi bariga namni yoo ka'e daynoom ma jamara jime ko namni yoo daynoome eddee qaban qabu bar nagaadi harkan si aymu aya ni khannatani namni kasani kanu leen jiru aya bakir ra isam milkawan aya masjida imam ahmad masjida aratanya tole masjida hana namni kasi jaari bareechi namni madrasa masjidni kun masjida seena qabeessa masjidni sun masjida gaafa makkalakayaani aratanya dhaqee minaara irratti rasaasa itti banee nama meeqanu jalaa fixuuti madrasaan kun manni madrasaa manni barnootaa suni nama dhiirti dhayxee itti dhumtee itti wareegamtee ijoolleen awwadaayif ijoolleen haramaa afaan lubbuu keessa rabbi rahmataa godhuuf warri achirratti sababa sanaatii tuufi baxxanu warra lubbuu kan warra lubbuu kenne ijoollee dhiirti lubbuu kennite ati immoo waan qabdu nuu kennii jedhaa jirra amma tanagaadee hartana amma duras ni khannatanillee hedduu khannatanillee kennaan isaan kennatan sun sadarkaa arraan tana isaan jiraniin ta'e isaan geesse kennaasani meeqaatu harka rabbii isa qabee akkasumatti adeemsa keessattis warra kennatu kana jalaa hafe ammas warri wani jennuun akkuma dheengadda miliyoona meeqa baaftanii sagaraa yookiin mana fincaanii masgida arattanyaa zuulii jedhaman biratti akka fooqii masgida arattanyaa san hojjettanitti ammas wanni beekuu qabu hawaasni keenya madrasaan yeroo takkallee masgidaa gadii miti bakki hawaasni keenya itti kufeewu ilaalcha inni madrasaa qabu ilaalcha inni mana barnootaati qabu gabbu'aadhaahi ilmaan keenya sadarkaa barnootaa sadarkaan isaan barnoota sammuu keessa qabatanillee irra gabbu'aadha kanaaf akkuma duraan kennaa turtanii rabbi isinii kennatti arraas isiniif kennaa ambanuun dhageessisina birriin miliyoonni 31 kun isin bira qarshii 30 takka nurraa cufaa nama 10 cufuu dandeessanii nama 20 cufuu dandeessanii nama 50 cufuu dandeessanii nuti labsii isinii baafnee jira yoo sagaleen teenya tur isin bira geessi madrasaa magaalaa Harar madrasaa Bilaal ulamaan teenya isinitti iyyan isinitti waywaatan wanni isinitti dubbachuu dhabanii yeroo hedduu waan adda addaatiif waan isinitti dubbanne guyyuu fuula nama keenyaa kanan dhaabbannu jedhanii arra ummata gabbaane jaa ummata gabbaa'uun ammoo har tokkoon salphinaa beeka wanni kun ummata gabbaatee yoo hin cufamin yoo ummatuma sani gabbaatee cufamtee yoo sooti keessin jiraate waa hedduu beeki ijji nama gartii beeka dubbiillee nama laaltii beeka kanaaf wanni isiniin jennu namni sagaleen teenya tun bira geessi keessaahu warri rabbii rizqii ganda sanitti itti kanne warri ganda sanirraa guddate warri ganda sani guddatee gandi kun nuuf fakkaatu yaa gandarra guddaa godaane ilmaan keenya godaanne achi jiranii hawaasni keenya achi jiranii ulamaan teenya achi jiranii qaawwa madrasaa arraan tanaa kan nurraa cufa akkuma dur nurraa cufuu bartanitti rabbi hamtuu teessan hundi isinirraa haa cufa haadha mana keessanii rabbi isinii haa qaceelu ilmaan keessan rabbi isinii haa qaceelu fayyaa teessan fayyaa gammachuu ta'ee rabbi isinii haa godhu dhukkuba hamaa rabbi isinirraa haa qabu ilmaan rabbi isinitti hin jallisin haadha manaa rabbi isinitti hin jallisin haadha manaatti rabbi hin jallisin ilmaan keessanitti isinis hin jallisin hojii teessanillee rabbi isinitti hin jallisin dalagaa teessan waan isinii amiin fitnaa zamanarra rabbi najaasna baasme tanamarraa qabdan rabbi isinii haa godhu isin ini saabati rabbi isinii haa kanu guddoo rabbi isinii haa kanu ni qabdanii ta qabdan san keessa rabbi barakaa isinii haa kanu ta biraallee wal gubbaan rabbi isinii haa kanu isinumallee lakkuma horii argattanii horiin kun nama hedduu haqa keessaa qaba rabbiitu haqa keessaa qaba miskiina haqa keessaa qaba madrasaa bilaalii haqa keessaa qaba ulamaa teenya haqa keessaa qaba ollaa haqa keessaa qaba ganda nuti itti guddanne sanii haqa keessaa qaba nama beeku rabbi isinii haa taasisu irra guddaa namni itti dubbanu beekiga bishaan shumoo fudhachuun jenne gaafa gabbaanee qarshii takka dubbanne qarshii takka kadhanne yoo isin diddan jechuudha malee nuti qarshii takkaa miti kadhachuu jiru isini kuma dhibbaan isin kadhachuu jira isini miliyoonaan isin kadhachuu jira rabbi isini kenne rabbi isini aida'u raayyaa du'aayis godhiifi isin bira jirti isini nimnu rabbiin isin beeka waan dandeessanii nu gargaaraa jiru. Nu dubbadhu jechaa jiru. Dubbadha inni dubbadhame.
ورا جمان ترخش مو ورا باديات ما اي والله لكن بادية كوفا جماعة القرآن ما يكجرها تبيتا إني جاب سفرانكات ترجع إني بيشاني تناكو فرانكات ترجع تدوران إني ما نكاسف لك ولتك أبيه هدي قدوم في مالو كده كأجلتو فرانكات ترجع كاباني اللي هذا غرغرو بري ترجع هذا اللي هذا تنيدن دموغا جرا دموغا ماس جما سنيدن هايا هذا تنيدن كان غرغرو اللي فرانكات ترجع وتورو ما فرانكات ترجع إيش هذا كم وبرنا كيكا ماري نمو كتا كبرجي دوكنا ربي إن شاء الله يروق بابا كيسة صدقاتي كيسة كنا دالي نيجتي كيسة مبريد دوكنا دالي ربي نسني فابير ماتو أنا أما سكالا أكاني ياكن كوتيتي أكاني مدرسة هراريب كوبا هذا هراريب أرجعني واماجر كوني هون دينو كوما تكيسة كبلا مدرسة كنا كيسة نما بيتو إلو بابور جرا مدرسة كنا كيسة نما بيتو ولا جرا مدرسة أتشي كيسة كم بيتو ولا جرا مدرسة كوني ما إلمان نانو ndachi baracha كنا إنن أكانتي كوبانو كبادا أواسا كينيا كباجامو waan isin irraan nu geessan inshallah warri immoo birrii galchitanii jettan inboxii nu godha karaa keessa godhanu amboleen poostii godha asirratti xeetumara laala poostiin godha asirratti qabaani garee naannoo finfinnee ustaaz raayyaa hoogganaan ustaaz raayyaa waan ta'eef galummaan turoo gaa galtu maqaa ustaaz raayyaatiin galti jechuudha. Aya amma ogee galte wanta risiitii keessan naa erga risiitii keessanii naa ergaa risiitii irratti maxxanfadha. Hargee finfinnee jirtu haa taatu. Laal waan gootu garee waatsaappiidhaan hidhamee jira. Garee maqaan isaa maali? Garee deeggarsa sassaabbii. Deeggarsa tumsa garee tumsa. Sagantaa galii sagantaa madrasaa garee sana irratti risiitii ergaa gareen sun immoo risiitii natti ergu. Akkan. Akka tokko jira. Warrachi gadii bakka bu'ee hooggantu. Hoogganaan Sheek Jamaal Liyyiitii fi Haxaatii fi kan warra Finfinnee jiru hargee guutuutu Ustaaz Raayyaadha hoogganaan. Ana mala akkanasi nama 105 qaba. 105 kan koo irraa guurradheen maqaa jaraa gabaasuun fedhan isaanii irraa guurradheen hangana nuu kennanii jee risiitii isaanii birrii galii keessan irratti galcheen isinii maxxansa. Isinii galteemi? Isinii warri immoo galii goota akka mubaarak musammaa ammaa kuni garee sana irratti warra adiraashaa warra gartee bilbilii jara maxxanfamne. Bilbila sana irratti waatsaappii jara irratti nu maxxansaa nu ergaa. Hangati ergite fuudhee tam maqaa kan kee naannoo kan kee du'aa isii gosi isaanii inshallah egaa hawaasa keenya dhaammanne wayin nu ijjisiise waan nu ijjisiise nu hubattan fakkaanna rabbi sana milkeessu salaamullahi alaykum wa rahmatuhu minhu wa barakatuhu ulfaadhaa galatooma kabajamoota nama 1,500 tunu laaluu jira sa'aatii kana rabbi rahmata isiniif godhu rabbi immoo bakka isin jirtan rakkoo isin jirtan irraa rabbi isin hafuru bakka jirtan kanarraa immoo mee rabbiin biyya keenya nagaa godhe biyya keenyatti walitti nu deebisee anis kana keessaa kanan qaba kan nu jennu yeroo gabaabaa keessatti rabbi nuuf godhu bihaqa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya aziz ya karim ya allah